eenyu waaqeffata rabbiidha miti rabbi alla Rabbii tokkicha iyye. maaliif waaqeffata waan hin xabante miti Rabbi ta'uusaa waan amaneef. waan amanteef ergamaattuun amantaa Eeyyee ergamaa ta'uusaa waan amaneef ammoo ergamaa ta'uusaan itti amanas ammoo. rabbittis ergamaattis hin amantaa Eeyyee rabbi ta'uusaatti namana ergamaa ta'uusaa namana maleektota warra samii keessa ta'uusaa hin amana abbaan caalii nama ta'uusaa namana. rabbi keessan kun anattis ergamaattis amanaa osiin jedhe maal goota Jedheeree Dubaayitti jedhee rabbi ta'uusaatti amanaa jedhee ergamaa isaa immoo ergamaa koo ta'uu amanaa jedhe nan amana aaminuu billaahi wa rasuulihi ergamtoota hundattuu amanaa nuun jedhe. Qoykaa ergamaan sun waan ergamaa ta'eef amanaa rabbi immoo ani waan rabbi jedheef amanaa kan jedhe naa baastaa Maal jette? ani rabbi waan ta'eef rabbummaa kootti amanaa ergamaan immoo waan ergamaa ta'eef isatti amanaa waan jedhe kan jedhe naa baaftaa Eeyyee. eshi dhaqinaa dubbisi quraana keerraa iddoo tokko siin kenna Eeshi dubbisi. Jedhe naa kenna. Dubbisi. suura 57 Eeshi. hayyasa 7 baasime Maal jedha dubbisi gaa? baasi dhaqiiti Hin qabdu ati? hin qabu baaseti dubbisi Eeshi kunooti. baasi آمنوا بالله ورسوله ربتي آمنوا أمنا بالله ربتي الله يتي أمنا ورسوله إرجما سات اللي أمنا إرجمات زمنا. جنة دنيا جزا rabbitti amanaa ergamaatti amanaa amma eetu amantanii dandeessu reesin يا meeqatti amantu rabbitti وانت amantu moo أمن ergamaatti أني أمما توكو maal eetu bineensa siin jedhe sila كان أمما وايد أمنوا يجون كانوا ما بر ربي توسا إرجما توسا نمني نما توسا أما توسا أمانتا أمما توسا أمانتا بقى كانوا ما بر inni beekamaadha waan maqaa qabaniif rakkoon hin qabu namni namumadha إيه كما ده بقى جت جوبز بقى qoykaa dhaggeeffadhu amma بكما ده إنت بقى فيني مال قدري أمما maal توسا finnaan finne أمما توسا hin أمانتا finne maal finnaa جنبرا ترف an biraatti waan darbuuf hin qabu مال تسين قلس كا kan biraa sadii afur sii qopheesseen jira إيش تفوف hin fufukaa kanumarra dhaabannee dubbanneetu ganaa isa biraatti nan darba وهي مالي تشميت هو دبر ergamaatti moo غافي برتني غافي دي بيسون أشترو برو مسين غافي برتني واق اللي مسجنا واق أيو ستوكي جسنا ميجنا هو في بابا waaqatti rabbitti moo ergamaatti amantaadhaan jedhama gaaffii koo gabaabaan anatti إرجمان amanaa إرجمان توسا نمنا إرجمان واق أيو ربي توكي miti gaammichi ربي مو ربي ستوكو توسا نمنا ishi rabbicha waan maal ta'eef itti amanta ربي سوا هندا أوما وهندا أولي ishi ergamaan sunoo إرجما واق أيو سا إرجت الأجار أنت توسا kanaafuu lamaan sadiitti amantaatti waaqessitaa jechuudha تواكستان كم walii gallee bakka أمانو walii جمال gallee bakka مالو bakka walii ليجلي galleerra walii مالو galleeshi مالو lamaan isaaniitti amanuu kee waaqessuu kee Namaan fudhachuu kee sana walii bichaa galle miti abbaa caalis bakka lakkaa abbaan caalis nama tokko kon lakkaa je nama maal jiru abbaa tokko caaliitti beeka dabala nama abbaan tokko caalii kon moo amana caafamni kaa abbaa caalii moo quraana kee keessaan argine maaliif hiika amanuu gana amanuu barraa hin jecha jiru jiruufi galchaara barra barraa hin jiru barraa hin jiru baga lamaan isaaniitti amantanii bakka ergamaattis lamaan rabbittis isaanii amantuu qofa maani jechuudha kana bare maleektota simu maleektota okay na gaafadhu maleektota maleekaa jibriil fa'oo jedhan jedhe okay baay'ee ariifiidha lamaan isaaniitti amantaa eeyyee ana lamaan isaanii waaqeffattaa jechuudha gaariidha waaqeffadhaa bakka laaki ergamaas waaqeffadhu lama amantee fudhachuun gaariidha kanuma amma isin waaqeffadhu sin jedhe lama waaqessu tokko malee waaqessu nuti amanuu maal jechuun isin gaafa waaqessu nama waamtan gaafa nama waamtanii rabbitti amanaatanii nama waamtu miti rabbitti moo ergamaatti amanaa naan jetta reema innoo quraanni keessanuu lamaan sattuu amanaadha ala gaafan si waamu geetachoo tasamma waaqa sadi afur dhiisi waaqa tokkicha rabbii isa tokkicha sana waaqessi rabbitti ergamaan amanii immoo ergamaa waaqayyo ta'uusaa beektu amaniti rabbiin rabbi ta'uusaa amanii ergamaan immoo uumamaa garbicha waaqayyo ergamaa waaqayyo ta'uusaa amaniin siin jedha malaayikaan jibrillee ergamaa rabbii gabricha waaqayyo ta'uusaa amaniin siin jedha guyyaan inni dhumaa amani maaliif jennaan duutee ka'uu kaatee ganaa gaafatamuu kee jira amaniin siin jedha kitaaba rabbiin buuse kunoo quraana kanatti amaniin siin jedha rabbi ta'uusaa tun ta'in kitaaba rabbiin dhugaadhumaan ittiin qajeelfama heeraa fi seera rabbiin buuse ta'uusaatti oikaa amaniin baay'ee siin ni jedha yiinga kanaaf maaloo amanuun akka kanadha wantoonni nu amannu hedduudha garuu akkaataatti amanuunsaa hundi isaa garaagara
ati gaafa na waamtu kottu rabbitti amanii naan jetta. Rabbi kee immoo maal jedhee anattis ergamaattis amanii naan jedha. Rabbitti amanii siin hin jedhan. Eeyyutti amanitti ree? Rabbi tokkicha Rabbi amanitti na tokkicha waamtamni? isa uumaman ta'in, Maanii isa wanticha namarraa qindaa'an. dhalatin, isa laman ta'in, Uumeega qabdus isa naman ta'in, isa hin nyaatin, isa hin dhugin, isa jalbaan hin deemin, isa hin kattanatin, isa annan wayi qabatin, kaasaa isa namarraan isa dhalatin, isa isa tarreessuu dhiisa. namummaadhaan akaakayyuuf akaakileensaa beekamin lakkaahamin, inni kun Rabbii isa tokkicha jechuu isaatti amaniin siin jedha. Ergama Nabi Inni Muhammad, immoo ana Yesus ergamaattis Kiristoos, amanaadhe ana Musa alayhi bukkeetti salam, ergamaattis Daawud amanaadhe alayhi kaa. salam, Suleiman alayhi salam, Isaaq Wayi alayhi kaa salam, Yaaqub alayhi salam, assalaamii dhiisi. Hordee Yaaqub alayhi salam. Jarri kun hundi isaanii immoo ergama Waaqayyoo dhugaadhumaan saba isaaniitti ergate Nabi Muhammad immoo sallallahu alayhi wa sallam wanta ergamnoonni saba isaaniitti ergaman hundumaa addunyaa kanaaf appilaa akka inni godhee biyya hundaaf waan sana ergaa kana babal'isu akka inni godhame akka inni akkasitti ergame amaniin siin jedha. Kanadha. Iyyaa deebiin deebistanii sa'aatii tokko guutuu iyyitu deebii deebistanii sa'aatii Mee tokko gaaffii itti guutuu. fufadhaa maaloo baabaa kiyya maalii qomoo dabaladhu mee gaaffii tokko. Nuti akkasitti ragaadhaan dubbanna bara alhamdulillah. Waan macaafarra Qoy jiru waan gaaffii sin waan kana gaafadhaa. hadiisarra hin jirre gonkumaan Qoy dubbannu nuti. Hin dubbannu. Yesuusi Ish. Ergamaadha. qoy ka maannaan deebisinati maal taate qassinni haasofna dheeraam. Ergamaadha Yesu ergamaadha itti naman tuuti. qoy dhaggeeffadhu kaasa waan amanuu waan dhiisu sin na gaafatamne amma gaaffirra hin jedhamne amma afaan koo keessa nan boosinati. Fi dursitee waan nan jedhuu qabu naan himi. Itti Yesuus ergamaadha kaa maal goona ree Qoy bakka. ka Ergamaadha ergamaa Waaqayyooti. qoy na dhagge dubbii afaan Dubbii keessa nama buuftanii dubbii nama ittiin jijjiirraa martanii qabdu. Oromoon. Dubbii afaan kee buuftanii ittiin wallaalchiftu ni. Habiliti. Na dhaggeeffadhu mee. Seejjiin dhufeera. Aluu Abeet abbaa dubbadhu caalee dubbadhu. Abeet. obbo abbaa caalee. Abeet. Iyyeessammaa'u neenyi. Yesuus kun quraana kee keessatti fedha dhiiraatiin utuu hin taane Maal jettee? fedha Yesuus kun fedha dhiiraatiin utuu hin taane yookiis namaan utuu hin taane ergamaan itti dubbate karaa Maariyaam dhalatee hafuuraan gara biyya lafaa akka dhufe ergaan itti dubbate utuu dhiirri biran gahin fedha dhiiraaf utuu akka kee kanatti hin dhalatiin jechuudha. Ergaadhaan ergamaan itti dubbatee akka gara biyya lafaa kanatti dhalatee quraanni kee akka himuun amantaa? Maa jechuudha akka jechuudha. Yesuus dhalachuu isaanii amantaa jechuudha biti gabaabinumaan. Yeshi akkamitti dhalateedha quraanni kee? Maaltu? Namaan dhalate akka kee haadhaaf abbaarraa dhalate? Lakka haadha abbaatu hin ta'in daa'imsa dhalachuu akkumaan haati koo Shaadharraa dhalate. ciniinfattee deesse Okay. isheenis. Eh? Akkuma haati koo na ciniinfattee deessetti isas ciniinfattee deesse haati isaa Maryamiin. Akkoo abbaan keessi dhalchetti dhalate innis abbaa fedha dhiiraarra. Maryamiin. Akkoo abbaan keessi dhalchetti dhalate innis abbaa fedha dhiiraarra. Akkoo abbaan keessi dhalchetti maal gochaa jirtu? Fedha dhiiraarra. Maal hojichi? Maal gochaa jirtu? Gadi buusii gadi buusii qaba. Gadi buusii. Mana kana teenyee haasa'uu hin dandeenye. Itti farratte. Jibir kan jedhu kun himmeetu gadi kaa. Bakkoodha abbaa caalee osoo dhufaa deemne oduu kan dhufanii jedhe kunis. Maanni jaranaa kisaayi? Maala wantichi? Gaan jirtuu yaante waan isaa. Sagalee bakka baay'ee wacaame mi'uutu godhaa gaf biraati yoo gaaffii gaafatamuu fedha qabaatan. Nama seene erga harta miti nama seene muutii godhachuu hin dandeenye. Nama mi'uutu godhachuu hin dandeenye maa goshi ture? Qoy mee diktaatara ta'uun barbaadneeti immoo. Diktaataradha maalidha namoota umaan beeyne gashitanii namoota waldaa hin qabne miseensummaa hin qabne. Waldaa hin qabne miseensummaa hin qabne. Atuu Yoo barbaadatanis fidda fida. qaxaroo yoomi. Amma sammaa'u siin fida isinii Amma baasii nu callimattanii. agarsiisi. Baasii nu agarsiisi. Namoota waan beenne. Ananuma si akka itti afaan guutanii haasoftaa kan dabbaru'an. Maaltu si dabbaraa?
Ati mataan kee Baasuu akka jechuun amma cafara jiraate quraana baasuu kee hin akka. beektu ammati. Ati mataan kee tun quraana si gaafadhee hin beektu. Rakkoon qabu kan quraana rakkoo qabu isa kana baasee numa Maaf rakkoon qabu. Maaf waan rakkoo qabu maaliif biyyatti hin tare? Aan waan hin beeku malee naasa'u kaa. Bakka amma waa hin beektu ati quraana kee keessaa tun sitti meem. Beektu naa Utuun si gaafadhee naan deebistu. Isa badaa wajjin haasa'e. Ana wajjin haasa'e. Ati mataan kee tun quraana si gaafadhee hin deebistuun jedhee. Dhiisi Ante raasu. rakkate. Deebi'eera. Itti faadala. Geechoo Wayye. gaafii fixxee. Hin finne maafan fitaa hin finne gidduutti asirraa wace beektaa. Gaggabaabaa wanti naatu. Afaan irratti deebisna bara. Tiiktookii kanatu jechuun waasin iyyisiistaniif wallaale utuun si gaafachaa jiru atis hin callistee sagalee natti deddeebise. Namicha tokko seenee gidduutti maayikii qabachuu dideen bara. Maaliif kan maayikii hin qabanne gashi ture sin? Namni moderatora hin qabnu isuma tol galchee malee hin qabnu. Namni asirraa moderatora qabu hin jiru. Maaf sin hin kennu ree moderatora maali wantina islaama ta'e manni Eenyu? inni itti afaan ittan Maal ta'ee? musliima ta'e moo akkamidha? Musliima ta'e malee islaamni amantiidha. Islaama ta'uu hin danda'u. Musliima akkamiree shaada yeroo qabatu nuun agarsiifne quba isaa ol qabsiistanii ture. Maan nama agarsiisuun dirqama miti bara. Maan nu agarsiisaa gaa wantichi ammayyuu maayikii baatee dhaabataaf hin jedhe. Rakkoon qabu maayikii anuu baadhee dhaabataa olaan agarre moo? Jechuun iddoo itti baatuuf inni itti baatu gargari gaa. Tokkuma jedhate. Maaltu tokko godhe? Mee amma fixee gaafii ani si gaafadha bakka amma. Maalla gaafattaan xumurree onoo. Maal xumurte namni na gaafadhu kaa shimmoo xumuri kaa? Waaqa guutuuf nama guutuu nan fida jedhe abbaa caalee abbaasu Maal iyyaa kun ijoollee jalaa maal iyyaa? Mee hafi dhufaa mee laallash. Siin fida ishii na dhaggeeffadhu kaa. Daqiiqa naa kenni na dhaggeeffadhu. Maal tokkitti abbaan caalee meeqa sii deebisan tokko. Abbaa caalee ammas ni kenneera astii modinetira laalame. Ammas ni kennameera. Sirriitti dhibbaa dhibba. Akkas. Suudiin deebi'eera mana isaa biratti suudii irraa kaasime gaaddisa. Suudii. Suudiin hin jiru. Jara kana jin iyyaan bulu narrafamee. Irra finnugaa. Baay'ee faayidaa. Qachi gootanii baala keessan sana wanti naattanii turri badhabdu. Qoy qoy rafuun jiru. Wanti naarra